Intra. Harka fuunee akkam nu jirtu hordoftoota keenya qophii keenya fulbaana 16 qabannee dhufneerra. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti mariitti jiru. Warra godaarra dhiibbaa akka hin uumneefiti Gibxiidha wajjinis Sudaanii wajjinis waliigaltee akkamitti akka itti guutamu irratti haasa'aa jiru. Pireezidaant Alsiisiin Itoophiyaan warraaqsa biyyoota Arabaa akka carraatti itti fayyadamtee jedhaniiru. Ajjeechaa Gidaamii fi haala nageenya lixa Oromiyaa. Inni barcuma qabu sin ajjeessa, inni barcuma hin qabnes ajjeesaa jira. Sababa ta'e qaama biyyan wallaalleetti jira. Baranas waan jiran hin qabnu, maasiin keenya hin qotamne, wanti nu godaansaan adda jiru hin qabnu. Mootummaa warra ta'anitti akkuma fe'u waggaa dhufu nuti fe'uun isaana. Kanaaf odeessaalee biroos qabanneerra. Angalaanaa Balay akka nu waliin turtan kabajaaniin isin affeera. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu bishaan haala kamiin guutama ka jedhu irratti aangawootni Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii Kaayirootti mari'achaa jiru. Mariin biyyoota kanneenii gidduutti mari'atamaa ture waggoota 4 darbaniif bu'aan buusne jedhan ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii. Eliyaas Hordofaa dabalata qaba. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaartu irratti mariin biyyoota kanneen gidduutti waggoota dheeraaf adeemaa jiru kun bu'aa buusuu dhabuus ammas akka haaraatti eegaleera. Itoophiyaan hanga bishaanii Masriin duraan argattu hin hir'istu taanaan laga Abbayyaa irratti hidha ijaaruuf mirga akka qabdu Masriin beekamtii ni kennitiif jedhan ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii. Masriin yeroo piroojeektiin kun jalqabame irraa kaastee bishaan kootu na duraa hir'ata yaaddoo jedhuun piroojeekticha itti dhiyeenyaan hordofaa jirti. Hoogganaa olaanaan piroojeektii haaromsa guddicha Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horroo garuu mootummaan Itoophiyaa akkuma waadaa gale bishaanni guutamu kun warra yaa'aa gadi irratti akkaataa dhiibbaa hin geessifneen akka ta'u hojjechaa jirti jedhan. On average waggaatti hidha kanatti kan galu gara 49 billion meetira kiubiidha. Kun jechuun maal jechuudha? Yoo dhumallee xaqlaallaadhuma dhaabnee guunna yoo jenneyyuu waggaa tokkotti hin guutu. Egaa amma akka mootummaan Itoophiyaa immoo akkuma waadaa galee bishaanni guutamu kuni warra godaarra dhiibbaa akka hin uumneefiti Gibxiidha wajjinis Sudaanii wajjinis waliigaltee akkamitti akka itti guutamu irratti haasa'aa jiru. Jalqaba irratti 560 meters above sea level gahuu fi 4 billion meter cubeidha. Kun immoo under 10% of the annual flow length. Egaa isteetii lammata irrattis kan itti guutamu irratti waliigalaa jiru. Innis baay'ee miti. Isa booddee isa jirudha gaamma waliigalteen guddaan kan barbaachisaa jiru. Gama biraatiin ammoo sanbata darbee pireezidantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii Itoophiyaan warraaqsa biyyoota Arabaa keessatti bara 2011tti ka'e akka carraatti fayyadamuun hidha kana eegaltee jechuun komii qaban dubbatanii jiru. Pireezidantichi gaaffiif deebii miidiyaa Al-Ahram jedhamu waliin taasisaniin kana ka dubbatan. Utuu Masriin yeroo sana golama siyaasaa keessa hin seenne ta'e silaa Itoophiyaan hidha haaromsaa kana ijaaruu hin eegaltu ture jedhan. Lammiileen Masrii hokkora bara 2011 irraa waan baratan baay'ee qabu. Dogoggora akka biyyaatti hojjenne kana irra deebi'uun qabnus jedhan. Dhimuma kana irratti kaasofsiifne Daayirektarri dhaabbata Eastern Nile Technical Regional Office jedhamu yookaan waajjirri teeknikaa biyyoota bahaa Abbayyaa Faqqaa Ahmed jechi Al-Siisii dogoggora of keessaa kan qabudha jedhu. ይህንን በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል። አንደኛው dhimma kana gama lamaan ilaaluu dandeenya. Ka jalqabaa dubbiin isaanii kun odeeffannoo dogoggoraa irratti kan hundaa'edha. Sababiin kanaas ijaarsiidha kanaa fi warraaqsi Masrii tasa waliin argu. Waliigalteen ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kan mallattaa'e muddee 31 bara 2010 irratti. Kana jechuunis warraaqsa Masrii ji'a lamaan dura. Waliigaltee kanaafis haasaan kan eegalame ji'oota 6 dura ture. Yookaan odeeffannoo gahaa hin qabanii yookaan ammoo hawaasa idil addunyaa dogongorsuuf wanta godhan ta'uu mala. Kabiraan ammoo kun waa'ee mirgaati. Warraaqsi Masrii jiraates dhiisees Itoophiyaan qabeenya bishaanii isheetti fayyadamuu ni dandeessi. Seerri idil addunyaas kana ni deeggara. Dirqamni Itoophiyaan bahuu qabdu tokko biyyoota biroo bishaanichatti fayyadaman irratti miidhaa akka hin geessisne of eeggannoo taasisuu qabdi kan jedhudha. Al-Siisiin maaliif dubbii kana yeroo kanatti dubbatan kan jedhu kan ilaalu yoo ta'e ammoo dubbii isaanii keessatti dargaggootaan yeroo sanatti warraaqsa
fakkeessuun sirrii akka hin taane eeraniiru. Kunis bulchiinsa isaanii irratti mormiin ka'aa waan jiruu fi dargaggoonni warraaqsa biraa akka hin goone sodaachisuuf jedhanii ta'a. Kabiraan ammoo marii wayita ammaa ministeeronni bishaanii fi ogeeyyiin biyyoota sadanii gaggeessaa jiran irratti dhiibbaa uumuuf yaadaniitu ta'a. ለመፍጠር ይረዳኛል ብሎ ያደረጉት ስንት ሊሆን ይችላል? BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu hordoftoota keenya odeessa waa'ee lixa Oromiyaatti deebina amma odeessaalee gaggabaabuu dhageenya. Hayyee pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xuruunaa hooggansa olaanoo jaaf muudama haaraa kennan. Obbo Gizaat Abiyyuu Geetaw hoogganaa biirootti fayyadamaa fi bulchiinsa lafa baadiyaa kantiibaa magaalaa Gondar kan turan Dr. Muluqan Adaanaa ammoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii obbo Biraanuu Xaamuu Yaalaw hoogganaa biiroo daldalaa fi misooma gabaa gochuun muudaniiru. Keeniyaan Itoophiyaa waliin kan ishee daangessu daandii mooyaalee cuftee oduun jedhu sobaa jedhan. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Mallas Alam oduu daldalli seeraan alaa hulaa kanarratti baay'ateera jedhuun Keeniyaan daandii mooyaalee fi daangaa ishee cuftee ka jedhu sobadhaa jedhaniiru. Finfinneetti gidduu galli yaalii kaansarii biyyootni miseensa EGAD itti fayyadaman doolaara miliyoona 450 ijaaramuuf ijaarsa isaaf galii walitti qabuuf miseensota waliin mariin kan jalqabe yoo ta'u ijaarsi isaa marsaa sadiin akka xumuramu ministeerri fayyaa Dr. Amir Amaan FBC'tti himaniiru. Eertiraa fi Sudaan damee loltummaa fi nageenya eegsuun waliin hojjechuuf walii galan. Biyyootni lameen waraana lafoo galaanarraa fi qilleensarraan akkasumas indaastirii humna ittisaa fi tajaajila fayyaan waliin hojjechuuf walii galaniiru. CGTN akka gabaasetti pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqii daawwannaa hojii guyyoota lamaa Sudaanitti taasisan xumuruun gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Itiyoophiyaan konferensii waliigalaa annisaa Tummaa idilaa addunyaa 63ffaa Oostiriyaa Viinaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jirti. Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti Itiyoophiyaan waliigaltee dabalataa itti fayyadama niwukileeraa irratti ejeensicha waliin ni mallatteessiti. Ameerikaan suuraa satalaayitii fi ragaalee Iraan buufata boba'aa Saawudii haleeluu ishee mul'isa jette ifa goote. Iraan garuu haleellaa sanbata darbe buufata oomisha boba'aa Saawudii gurguddaa lamaan irratti raawwate keessaa harka hin qabu jetteetti. Erga buufataaleen boba'aa Saawudii Arabiyaa dhiyeessii boba'aa addunyaa 800 qabatan haleelamanii as gatiin boba'aa addunyaa irratti dabaleera. Oduuwwan galgala kanaa kenna. Hayyee Zalaalam ulfaatu. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu. Taateewwan gurguddoo keessumaa dilbata biyya keessatti raawwatame keessaa tokko daawwannaa ministeerri muummee naannoo uummattoota kibbaa godina Kafaatti taasisanii turanidha. Waahilli koo Habtaamuu Xibabu ministeera muummee waliin gara Boongaatti imalee ture wantoota turan gaggabaabsee nu yaadachiisa. Kaleessa ministeerri muummee Abiy Ahmed itti aanaa isaanii kan ta'an Dammaqa Mokonnon, ministeera isaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa fi Gifti Duree Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gara magaala Boongaatti kan isaan imalanii achittis isteediyeemii Boongaatti simannaan ho'aa jedhamu jiraattota kumaatamaan lakkaa'amaniin taasifameefiti kan inni ture. Isaanillee haasaa gabaabaa taasisanii turanii sana boodas gara galma magaala Boongaatti imaluudhaan bakkoota hawaasaa waliin marii taasisanii kan isaan jiranii. Habtee gaaffiiwwan gurguddoo ka'an keessaa kan inni guddaa jedhamee fudhatamu gaaffii naannoo ta'uu uummatni Kafaa kaasanii mee ministeerri muummee gaaffii kana maal jechuun deebisan? Gaaffiin naannoo ta'uu irra deddeebiidhaan hirmaattota baay'eedhaan kan dhiyaatedha. Kanaan duras hiriirawwan garaagaraa hamaa wayii turanitti gaaffiin naannoo ta'uu dhiyaachaa kan inni ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmedis deebii wayita deebisan egaa yoo caaseffamni naannoo siniif hojjetan rakkooleen bu'uuraalee misoomaa amma gaafachaa jirtan kunneen guutumaan guutuutti ni furamu jechuu miti yaada dura kan isaan kaasanii yoo uummanni Kafichoo gaaffii naannoo ta'uu kanatti itti amane gaaffii kana dhiyeessee namni dhaabsisuu danda'u hin jiru jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Hayyee wayita isin gara godina Kafaatti imaltanii turtan ganama sana gara kaaba biyyatti naannoo Amaaraa magaalaalee tokko tokko keessatti ammoo hiriirri mormii hordoftoota amantaa Ortodoksiitiin gaggeeffamaa ture. Mee waa'ee isaa waan muraasa nuu kaase. Ejjenni galaanaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalota naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti guyyaa kaleessaa hiriirri bahanii jiru. Iddoowwan hiriirri itti adeemsifame keessaa magaalonni akka Gondarii fi Dasee ni argamu. Namoonni hiriira bahan kunneenis mootummaan manneen amantaa akkasumas immoo abbootii amantaatiin eegumsa gochuu qaba dhaadannoo jedhu dhageessisanii jiru. Kana malees immoo namoonni kutaalee biyyattii garaa
isaa keessatti manneen amantaa irratti akkasumas abbootii amantaa irratti haleellaa raawwatan seeratti nuuf dhiyaatan jechuudhaanis dhaadannoo dhageessaa turte. Tole Habtaamuu ulfaadha. Sanbata galgala naannoo sa'aatii 1:00 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamii keessatti namoonni 2 rasaasaan ajjeefamu jiraattonni BBC'tti himan. Bulchiinsi aanaa Gidaamii jiraattonni ajjeefamuun dhugaa ta'uu akkamiin akka ajjeefaman garuu qorataa jiraachuu hime. Ajjeechaan ammaateeraa yaaddoo guddaa keessa jirraa jedhu jiraattonni. Baqqalaa Toomaa gabaasa qaba. Haalli ture dhukaasii ture magaalaa keessatti tureera. Sagalee moogaa guddaa dhufee tokko dhaga'anii kana booddeen sagalee rasaasaa kenneetu dhaga'ame. Kana gidduutti kana kan isaan du'uu danda'anii qaama ajjeesanii adda baasanii jiru. Kan namni kan immoo haree sodaatee sa'aatii tokko walakkaa tuntuutii manatti gala. Jiraataa magaalaa jiraataan baadiyyaa yaaddoo guddaa keessa jira. Jiraataa magaalaa Gidaamii nageenya isaaniif sodaatanii maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan isin dhageessan. Dhimma kanarratti bulchaa Gidaamii obbo Dassaaleny Tujubaa bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Dhukaasa magaalicha keessa tureen namoonni 2 maqaan isaanii Nagaash Fufaa fi Yaaqoob Tolaa jedhaman ajjeefamaniiru naan jedhan. Namni darbatame dhukaasni siree jira. Dhukaasni naannoo daqiiqaa 10 olii tureera. Namni darbate eenyu akka ta'e hin beeknu naannoo sana qaamni gaggeeffachuu jira. Kan irratti dhufe immoo addaa fi raayyaa ittisa biyyaa nageenya humna sana eegaa jiru. Kanaaf amma tarkaanfii deebisee qaamni nageenyaa fudhateen kan namoonni kun ajjeefaman. Qaama lachuudhaas ta'uu danda'a. Abola jennee adda baafnee waan qulqulleessaa jiru akka jirutti ta'e kan jarri dhukaasarraas ta'uu danda'a. Kan qaamni nageenyaa keenya qaamni mootummaa dhukaas ta'uu danda'a. Namoonni kun akkamitti lubbuun isaanii tareessan jedhu immoo qaamni koreen tokko jira poolisiirraa dhaabbata qulqulleessaa tarkaanfii gama kamiitiin kan jedhu kana adda ba'a jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaa hammaataa jiruun jiraattonni jireenya idilee isaanii dhiisanii magaalota adda addaatti baqataa akka jiran qotee bulaan aanaa Gidaamii Finfinneetti baqatanii jiran natti himaniiru. Sodaa nageenyaa qaban irraa kaka'e maqaa isaanii akka hin dhoofne na gaafatan. Ijaarrachuu kan danda'u ijaarratee kaan bitachuu kan danda'u bitatee daldalaan harka 100 keessa 95 ol har'a naannaa Finfinnee kan inni jiraatu. Qotee bulaan immoo qotee sababa jiraachuu hin dandeenyeef bosona keessa akka deemu sababa hin dandeenye bulli bosona keessatti raawwateef akka deemu sababa hin dandeenyeef qotee bulaan fooyyee qabu immoo gara naannoo isheetti xixinnoo fakkeenya ofirranne gara magaalaa Gidaamii, Jimmaa Horroo, gara Beekii, gara Dambidolloo isaan kun immoo baadiyyaa keessaa ba'anii gara iddoo kanaatti guyyaa tokko 2 bulla jedhaniitu baqataa jiru malee ammas jireenyaaf miti. Isaanis ishee harka jirtu yoo dhumte isaanis dharraan isaanii eeggatu ba'aa baatanii nyaachuu dhalli isaanii battanamu buqqa'insa garmalee kan irra ga'eetu ammas akka kana. Aanaan Gidaamii aanaalee godina Qeellam Wallaggaa loltoonni duraanii adda bilisummaa Oromoo waamicha araaraa didanii bosonatti hafan keessa socho'an keessaa tokko. Wayitammaa mootummaan humna waraanaa bobbaasee loltoota kana dhabamsiisuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta'u loltoota mootummaa hojii kanaaf achi jiraniinis loltoota duraanii abaaboo bosonatti hafaniinis ajjeechaa fi gidiraan uummata irra gahaa jiraa jedhu jiraataan kun. Adda bilisummaa Oromoon bakka bu'a jedhee uummata haasofsiisa jedhu yoo haasofsiise saayitii ammaatti mootummaan irratti tarkaanfii fudhata. Yoo mootummaan inni maangorra jiru kun naqee uummata sana haasofsiise immoo warroota bosona jirantu uummata kana irratti tarkaanfii fudhata. Uummati kana keessatti abjuu keessa jira waan qabatu dhabee nama bishaan nyaate ta'etu jira. Dhibba keessa harka 20 duwwaa mana hidhaatu eeggata. Harka 80 carraa du'aatu qaba. Inni barcuma qabu sin ajjeesa, inni barcuma hin qabnes ajjeesaa jira. Sababa ta'e qaama xiyyannu wallaalleetu jira. Uummati iddoo sana daabboo isicha gajjallaanaan biditti bo'ee gararraan biditti boba'u ta'e karaa lachuu gubatee jechuudha. Bulchaan aanaa Gidaamii obbo Dassaaleny Tujubaa rakkoo jiraattonni himatan hin haalle erga ji'oota 6 as garuu jijjiiramni jiraa jedhu. Obbo Dassaaleny kana haa jedhan malee jiraataan baqatanii Finfinnee jiran nuti dubbifne garuu achi deebi'uuf wabii akka hin qabne dubbatu. Har'allee jireenyi qotee bulaadha. Achi keessaa bunni koo bajjiitti badee jira. Darbiyyuu hin ciranne. Baranas waan jiran qolnu maasiin keenya hin qotamne. Horiin keenya sakamsaatee bajjiitti badee jirti. Wanti nu godaansaan adda jiru hin qabnu. Mootummaa warra isaaniitti akkuma fe'u waggaa dhufu nuti fe'uun isaana. Kanaaf mootummaan addunyaa akkaataa kamiin galii kana nuuf akka danda'u iyyanni nu godhame malee nuyi warra kana lamaan irraa addannee furmaata nu godha waan jiru hin qabnu akka qotee bulaa. Odeessaalee har'a gurra isin buusne kanaa fi dabalataan illee marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu. Qophiilee keenya har'aa kan isinii qopheesse Eliyaas Hordofaatii tooraan immoo isin biraan gahaa akka ture Galaanaa Balaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha.